Geenyi koo kabajaa lafa jirtu isiniif haa ta'u akkam jirtu. Har'a immoo viidiyoo keessatti tiraansishinii akkamitti akka isin fayyadamtanan isinitti agarsiisa. Kaapkatii fayyadamnee akkamiin tiraansishinii viidiyoo yeroo editii goonu fayyadamna kan jedhu waliin ilaalla. Kaapkatii keessaa akkuma bannee seenne bakka niw piroojeektii irratti kilikii goonee piroojeektii barbaanne yookiin immoo waan editii goonu sana qabannee dhufna. Qabattanii dhuftaniin booda akka kanatti erga fidattaniin booda bakka itti tiraansishinii adda addaa galchuu barbaanne yookiin immoo tiraansishinii jechuun viidiyoo tokkorraa gara tokkotti gaafa darbu bifa bareedaa akka inni qabaatu akkasumas gidduu gidduutti wantoota laayitii garaagaraa akka galchuu dandeenyutti bakka garaagaraatti ispiliitii goona. Kana jechuun sarara adii irra kaawwannee iddoo itti kutuu barbaannetti gaggabaabsinee ispiliit goggoonee adda kukkunna. Bakka viidiyoo tokkorraa tokkotti yeroo darbu tiraansishinii gidduu sana akkamitti akka galchinuun isinitti agarsiisuu barbaadetani. Ispiliitii akka kanatti darbee kukkutuun kiyya akka viidiyoon kiyya bakka garaagaraatti tiraansishinii naaf qabatuufini. Gara jalqabaatti deefannee iddoo irra murre sana irra kilikii goona. Iddoo murtan sana irra kilikii gaafa isin gootan akka kanatti tiraansishinii garaagaraa isinii fida. Kun tiraansishinii fuula gara jalqabaa irra jirudha. Overlay kan jedhu jala kan jiru tiraansishinii hanga kanaa jechuudha. Kana jechuun viidiyoon keessan kallattii garaagaraatiin yookiin gosa garaagaraa itti adii gochuudhaaf kaapkatii keessaa filannoo hedduu qabdu jechuudha. Kan feetan irra kilikii gootanii itti hidhaattu. Kanaaf akka kanatti gosa hedduutu jira. Kana qofa miti jechuudha. Diiteelii wajjin ilaalla hanga dhumaatti na hordofuun dagatinaati. Jalqabuma bakka adda addaa murtan irra gaafa kilikii gootan fuula kana isinii fida. Isin kan jalqaba kana jechuun kan gubbaarra kilikii jiru yookiin laayit effeekt doodhu kana gubbaasaa harkifattanii gosa barbaadan filattu jechuudha. Gosa barbaadan tokkoonsaa amma bakka kana jira jechuudha. Kan isinitti agarsiisuu barbaade inni ijoon iddoon tiraansishiniin jiru bakka kanaadha. Gosoonni garaagaraa kun martinuu bifa firiidhaan waan jiraniif irra kilikii gootanii daataa muraasa qofa fayyadamtanii irratti hidhuu dandeessu. Gaafa kana yeroo editii gootan viidiyoon keessan bifa bareedaa isiniif qabaata jechuudha. Bifa bareedaa isiniif qabaata. Kan feetan keessaa filatu. Kun kana irra kilikii godhee isinitti agarsiisaa jiru kanatti. Kun laayit effeekt kan jedhu jala jira. Kaameraa as gubbaasaa yoo harkistan gubbaa isaarra gosa garaagaraatu jira. Edda irra gootaniin booda raayitii kilikii godhattu jechuudha. Kan barbaadan jijjiirtanii cheek edda gootaniin booda. Kaameraa kan jedhu jala gosa adda addaatu jira. Ammas kana jalas gosa garaagaraatu jira. Kana keessa kan barbaadan keessaa filachuu dandeessu. Hanga barbaadan jechuudha. Bilar kan jedhu kana jalas hedduutu jira. Hedduu isaatu jira jechuudha. Wanta akka kanatti jira jechuudha. Bifa bilarii kan qabu. Akkasumas bilaak kan qabu bifa hedduutu jira. Xiqqoo ishii sarchi godheet isinii fida jechuudha. Kaapkatiin firiidhaan qaba. Akkuma argitan kana jechuudha. Kana jala kan barbaadan asirraayis ni filattu jechuudha. Kan barbaadan irra kilikii gootanii itti aadii gootu. Sana qofa osoo hin taane maaks kan jedhu kana jalas ni jira jechuudha. Akkuma kana jala tokkoon isaa irra kilikii gootan bifa adda addaa qabaata jechuudha. Sheekii akkasiin gootanii irraa sirriitti barattaniifan irra tuttuqee agarsiisaa jira jechuudha. Kan feetan irra kilikii gootanii sanaan booda raayitii irra kilikii gochuudhaan effeektii akka inni qabaatu taasisa jechuudha. Viidiyoon keessan akka inni nama viidiyoo keessan daawwatu sanaaf hawwataa akka ta'u taasisa. Maaks kan jedhu jalas gosa garaagaraatu jira jechuudha. Tokkoon isaa irra kilikii gootanii kan isin hawwatuu fi viidiyoo keessan wajjin kan deemu kan viidiyoo keessan isin jala Quality editing keessanii kan isin jala gadi hin buusne kana jechuun bifa humnaa ol yoo ta'es gaarii miti jechuudha. Darbine iddoo tokkotti tiraansishinii adda addaa fayyadamuutu nurra jiraata jechuudha. Edda irra kilikii gootanii jala isaa kana harkifattanii yookiin akka inni ariifatee daddafee inni tiraansishinii daddafee xumuruuf yookiin immoo yoo hanga xumuraatti ooftan hanga inni suuta hidhee tiraansishinichi bareedee mul'ata jechuudha. Yommuu ariifatu jettan gara duubatti buttanii sakandiisaa xiqqeessitu jechuudha. Akka kanatti jijjiirtanii kan isin tolee fi kan viidiyoo keessan miidhagaa taasisu fayyadamuu qabdu jechuudha. Tiraansishinii akka kanatti fayyadamtu. Kun viidiyoo tokkorraa tokkotti gaafa darbu. Yoo barbaadan immoo viidiyoodhuma keessan viidiyoo tokkicha halluu tokkicha yookiin bifa tokkicha qabu kana bakka garaagaraatti kan kukkute kanatti kukkuttanii iddoo murtan kana irra kilikii gadi gootu jechuudha. Qofa keessaniin achirra kilikii gaafa isin gootan gara tiraansishiniin jiru isin geessa jechuudha. Sababiin isaa kaapkatiin ofuma isaatiin iyyuu bakka crop ta'ee jirutti yookiin immoo bakka ispiliit ta'ee jiru kanatti tiraansishinii akka galuu qabu ni beeka jechuudha. Irra kilikii gaafa isin gootan kallattumaan gara tiraansishinii kana isin fida. Kan jalqaba irratti isinii dhufe kana qofaa osoo hin taane gubbaa isaa irraa tuttuqxanii kan barbaadanii fi kan nama hawwachuu danda'u tiraansishinii bareedaa isaa fayyadamuu qabdu jechuudha. Inni kun kwaalitiin viidiyoo keessanii akka inni bareedu taasisa. Saffisa isaa akka barbaadan jala isaatii arreenjii gootu quba keessanii qabdanii sakandii isaatti dabaluu yookiin irraa hir'isuudhaan jechuudha. Yoo isin sakandii isaa dabaltan saffisaan xumurama. Yoo isin sakandii isaa immoo gadi yoo isin sakandii isaa dabaltan suuta hidhee xumura. Yoo isin sakandii isaa hir'istan immoo saffisaan xumura jechuudha. Kanaan booda raayitii kanatti kilikii gootu. Raayitiitti kilikii gootanii keessaa ammas as deebitu jechuudha. Iddoo itti tiraansishinii galchuu qabdan tokkoonsaa akka kanatti galchitu jechuudha. Yeroo biraa immoo
akkamitti akka isin tana effektii fayyadamtanii fi filtarii fi effektii akkam goonee akka nuti fayyadamnu dabalataanis immoo sagaleewwan garaagaraa gaafa tiraanzishinii fayyadamtan kana sagaleen duuba isaarraa yookiin sagaleen garaagaraa yoo jiraate gaarii ta'a jechuudha. Sagaleewwan miidhagsoo akkasii akkamitti akkasiin kaapkatii kana fayyadamtanii argattanis viidiyoo biraatinaan isinii qabadhee dhufa. Har'aaf tiraanzishiniiwwan kanneen akka gaariitti akka viidiyoo keessan hawwataa taasisutti akka kanatti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Kanaaf akka kanatti tokkoon isaarra kilikii gootanii viidiyoo keessan cheekii gochaa yookiin ilaalaa edda xumurtaniin booda yookiin erga tuttuqanii edda xumurtaniin booda dhumarra bifa kwaalitii sirrii qabuun seefii godhattu jechuudha. Gosa hedduutu jira. Akka gosti hedduu jiru akka isin beektaniifan viidiyoo kana isiniif hojjedhe. Kanaaf gosa hedduu akka tiraanzishiniin gosoonni garaagaraa akka jiran sirriitti qalbeeffadhaa. Yeroo editingii adda addaa hojjettan itti fayyadamaa qalbiidhaan kamtu viidiyoo koo miidhagsa jettanii itti yaaduu danda'uu qabdu jechuudha. Osoo itti yaadii yoo fayyadamtan boca yookiin halluu viidiyoo keessanii ni akka inni hawwataa hin taane taasisee isin jalaa balleessa jechuudha. Kanaaf kamtu viidiyoo koo hawwataa godha jettanii cheekii gochuu qabduun isin jedha. Itti gargaaramaa edda tokkoon isaa kanatti kan barbaadan filattaniin booda seefii godhachuudhaan gara sooshaal miidiyaa keessanitti bifa gaarii ta'een maxxanfachuu dandeessuun isin jedha. Yeroo immoo maxxansitan kwaalitii sirriidhaan kana jechuun dhumarraa ekspoort gaafa gootan kwaalitii isaa sirrii fireem reetii isaa sirriitti sirreeffachuu danda'uu qabdu jechuudha. Kwaalitiin isaa gadi isin jalaa bu'ee taanaan viidiyoon keessan akka inni hin miidhagne taasisa waan ta'eef. Akkanatti itti gargaaramaa laayikii sabskiraayib gochuun dagatina. Yeroo biraa viidiyoo biraan fidee isinii dhufa. Walii keessaniif sheerii godhaa gaafii qabdan immoo koomentii irratti barreessaa. Yeroo gaarii viidiyoo biraatiin wal agarra. Nagaatti.